tidy up fayyadamuu dandeenya jechuudha. Make the bed jechuun. Ladies and gentlemen, welcome to Oral English. This is Oral English quizzes. Today we deal with some common expressions which improves our English speaking skill. Baga nagaan gara Oral English dhuftan. Har'as jechoota hedduminaan yeroo garaagaraatti fayyadamnu, especially naannoo mana qulqulleessuutti kan fayyadamnu ni ilaallaa jechuudha. Aga xumura lessinii kan waliin turaan affeerraa keenya siree afi yookiin sireesii ni jenna. So akkasana jechuudhaaf afaan Ingiliffaatiin common expression gabaabduu kana make the bird ka jedhu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Make the bird jechuun afi siree yookiin sireesii jechuudha. Sireesii jechuudha. Fakkeenyaaf siree afuu hin dagatiin. Siree afuu hin dagatiin jechuu yoo barbaad do not forget to make the bird or don't forget to make the bird jechuu dandeenya jechuudha. Siree afuu hin dagatiin jechuu yoo barbaad takka do not ni jenna, yoo barbaanne immoo don't jechuu dandeenya. Whether do not isaa ta'u dooni. So don't forget to make the bird jechuun siree afuu hin dagatiin yookiis ciisicha yookiin bakka ciisicha afuu hin dagatiin jechuudha. Don't forget to make the bird. Good. Inni kan biraan uffata miici yookaan uffata miicuu. Inni kun immoo common expressionii do the laundry. Do the laundry ka jedhu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Amma uffata miici namaan yookiis immoo uffata miici jechuu yoo barbaad common expressionii gabaabduu kana do the laundry. Do the laundry ka jedhu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Great. Let's see one example. Good. Fakkeenyaaf amma uffata yeroo itti miicuudhaaf uffata miica jechuu yoo barbaad it is time to do the laundry. The basket is full. Time to do the laundry. The basket is full. It's time to do the laundry. The basket is full. Jechuu dandeenya jechuudha. It's time to do the laundry. The basket is full. Jechuun amma yeroo tan uffata miicuudha. Baasketii yookiis immoo bakki uffata keessa keenyu maal ta'eera? Guuteera jechuu yoo barbaad akkas jechuu dandeenya jechuudha. It's time to do the laundry. The basket is full. Jechuu dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Inni kan biraan lafa mana lafarraa jechuudha. Lafa xaragaa yookiin lafaan qulqulleessa jechoota garaagaraa fayyadamuu dandeenya. So isaan kana keessaatii common expression kataateef afaan Ingiliffaa keenyaa advance kan gootu sweep the floor. Sweep the floor fayyadamuu dandeenya jechuudha. Sweep the floor. Say it with me. Sweep the floor. Kana jechuun lafa jechuudha. Mana lafaa cornerii irraa qabnee qulqulleessuu. Sweep the floor. Fakkeenyaaf afaan Ingiliffaatiin ani lafa yookiin lafa xaragaan jira yookiin qulqulleessaan jira jechuu barbaad I'm sweeping the floor. I am sweeping the floor. I'm sweeping the floor. I'm sweeping the floor jechuu dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Minjaala qulqulleessuu yookaan teebilii jechuudha. Teebilii qulqulleessii yookaan teebilii qulqulleessaa yookaan akka kanan godhaani jenna. So akka kana jechuu barbaanne immoo common expressionii kana wipe the table. Wipe yoo ta'u hin taane wipe the table. Wipe the table ka jedhu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf nyaata akka nyaattee xumurteen qulqulleessi minjaalaa yookaan akka nyaata nyaattee xumurteetiin uffata teebilii kana qulqulleessi jechuu yoo barbaad wipe the table after you finish eating. Wipe the table after you finish eating jechuu ni dandeenya jechuudha. Wipe the table after you finish eating jechuun akka nyaattee xumurteen maal godhii teebilii qulqulleessi yookaan minjaala qulqulleessii jechuudha. Teebilii qulqulleessii jechuudha. Good.
Thank you. See you again.